harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii baastuu tooftaa hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha baga isiniin ga'e amiin baga hunda keenyanii nutti nu ga'e kan baranaan nu ga'e immoo egereenis nu haa ga'u waaqayyo keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu maatii keenya nuuf haa tissu biyya keenyattis nagaan gammachuudhaan deebisee nu haa galchu isiniin jedha ayyaana kana immoo ayyaana nagaa ayyaana gammachuu nuuf haa godhu isiniin jechuu jaaladha. Maaliin hojjettee baastuu yoo jettanii baala kasiitinan hojjette haala kanaan jechuudha. Akkanatti hojjetattanii ayyaana waggaa gammachuudhaan dabarsuu ni dandeessu isiniin jira. Ayyaana gaarii ayyaana addaa ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u waaqayyo wajjin haa ta'u kan harka tokko silan ta'eetu asirratti irraan guurre jechuudha. Waraqata isaa dhiifama. Kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladha. Hundumti keessaniyyuu waaqayyo isin wajjin haa ta'u ayyaana gaarii ayyaana addaa ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha.